sitanaaf ta'ee nagaa koo sirkaatti annaqaa galatoomii 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 sitaasu lubbuun jiraadhee kabajoomii kabajoomii galatoomii 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 sitaasu lubbuun jiraadhee kabajoomii kabajoomii galatoomii galatoomii tokkitti kan gatii koolaate si konfa Yesuus kan ba'aa koobaate hina fuula kee galfata keenyaate nan dhufe kunoo galata kee baadhe kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti sirbe qullaa buuse waaqessuun milkoo maalii faarse kan danuun ta'e fedduu faarsa dhiiba'aaf hin ta'u doon aarsaa ulfinni siifi yommuu kan keeti galanni sii faarsamu ganzaba keeti ulfinni siifi yommuu kan keeti galanni sii faarsamu ganzaba keeti naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee sirbe maalee naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee sirbe maalee sifanumna koo hin qosadhu irraa dhossee nan bifadhu kan akka keessu argadhu Yesuus kogoota bararaa si abbaan barabaraa siitona olfaate dararri na qaqqabdee lafa barii isa dhabee halkan waarii harka na guutee bayeefaa sifammayyuu jecha na bara ijaarsi amma jalqabe kuni akkasitti itti footuun taane waan murteessine qabna sibiilli ganaa keessa gala akkasitti achoolbaa hamma gubbaa sanaatti qorqorroo 600 rukutuuf kan murteessine jirru kun torban tokko gidduutti xumuramaa jira gannuma jalqabne Waaqayyo hin xumura macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irraa kaasnee yeroo tokko mootiin Sooriyaa Israa'eloota lolaatu jiru eenyuun utuu lolaa jiru Israa'eloota tu lolaa jiru hojjetoota isaa warra gurguddootaa wajjin mari'atee buufanni koo iddoo akkasii fi akkasii haa ta'u jedhe namni Waaqayyoo immoo warri Sooriyaa karaa sana gadi dhufaa jiru waan ta'eef karaa sana akka hin darbine jedhee mootii Israa'elitti hin dhaame ilaala namni Waaqayyoo qoricha Waaqayyoo namni inni itti dubbatu firaammaata biyyaaf nagaa buusa dhalootaaf nagaa buusa na ilaala Elsaa'iin nama Waaqayyo ija isaa banee jirudha Elsaa'iin informationiidhaan hin hojjetu Elsaa'iin informationii hin guuru Elsaa'iin Waaqayyo irraa dhagaa bara sana lolli akkamii yoo ka'e Elsaa'iin mana ciisee waan loltoonni sun irratti raawwachuuf ka'anii mana isaa keessa ciisee arge kanaaf namichi sun iji isaa banamaadha karaatti diinni isaa nyaatu yeroo beeku namni Waaqayyo dibata dhugaa wajjin hin jiru dhaloota bineensaatti hin kennu dhaloota bineensa jalaa baasa
mootichi yommus loltoota baay'ee fardeenii fi konkolaattota wajjin achitti hin erge. Isaanis halkaniin naqanii mandaratti hin marsan. Ilaalaaga Elsaa'i abbaa mul'ataa ajjeesuu dhaqu ishii maate. Borumtaa isaa hojjetaan nama Waaqayyoo galma obboroo ka'ee yommuu gadi ba'e kunoo loltoonni fardeenii fi konkolaattota mandarichatti naanna'anii waan argeef wayyoo kaaya gooftaa koo maal goonu jedheen gaafate. Ilaalaaga namni mul'ata nagare namni karaarra deemu hin beekne oduu borbada iftaan bada jettu maaliif beektu isa nu wajjin jiru hin beektu ishii. Elsaa'iin immoo deebisee warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran irra caaluuti hin sodaatin jedhee. Inni naa wajjin jiru jedha. Inni naa wajjin jiru. Isa isaanii wajjin jiru. Isa isaanii wajjin jiru. Irra hin caala. Irra hin caala. Irra hin caala. Irra hin caala.